Abooti sila dhiirsa kiyyaa maali waan si gaafadhu deebii onaaf kennite yeroo hunda sitti haasa'u jira maal deebinaaf hin deebistu moo maal taate rakkoon kee maali? Waan eedsummaa maal narraa dhabde guyyaa taatu biiroo oolee sii fi ijoollee tiyyees guddifachaa jira. Halkan taatu si wajjin bula. Moo guyyaas halkaniis moo wajjin ta'uu qaba jettee yaadde moo maal dhiirsummaa waan dhiirsummaa maali wanti narraa dhabde ni jiraa? Amma oduu baay'ee sin fedhu beekta. Lukkuu ayyaana nuu bitti jechuun warri ollaa keenyaa beekta lukkuu lama bitanii. Lukkuu lama qarshii 990 bitan warri ollaa keenyaatis lukkuu nuu biti ayyaanaaf yeroo ayyaanaati yeroo namni gammachuu fi jaalalaaf nyaatee dhugee quufetti dabarsu waan ta'eef lukkuu ayyaana nuu bitti jechuuf malee dhimma biraa sirraan qaban. Akka kiyyee lukkuu qarshii 900 maal dubbachuu jirta sila? Lukkuun qarshii 900 yoo ta'e lukkuun lama qarshii 1800 mindaan kiyya qarshii 3100 duuba mindaa kiyya kan jaa guutuu handaaqqoon bituu qaba jechuun moo akkami? Lakki ani kana keessaan qabu ittiin galu ani qarshii 100 siifan kennaa yookiin 200 siifan kennaa shunkurtii bittee manumatti shiroo nuuf hojjetta ishee. Yaana manaati sammuun keetti siin dalagu herregaas hojjechuun beektu herregaan as sii dalaga. Mindaa kan kee qarshii 3100 ta'e handaaqqoon lama qarshii 1800 ulaagaalee foon lukkuutiif qarshii 600 barbaachisa mi'eessituu shunkurtii fi barbaadee dabalatee kanaafuu walitti qarshii 3100 keessaa 2200 yoo baaste yookaan 2400 yoo baaste qarshii 700 siifa. Kanaafuu akkaawuntii kan kee irratti qarshii 700 hambistee ayyaanaaf lukkuu lama nuu bittaa jechuudha. Yaan tan na dhageeffadhu siifin hima qarshii nama idaa qarshii 2000 narra jira. Yeroo dabrees buna soogidda jettee qarshii 600 narraa fuute isas ni yaadatta yoo ta'e jechuudha. Ammas kiraan manaa qarshii 1000 kana qofaa miti. Riyoota koo wajjin biirootti shaayii bunnaa yeroo tokko biiroo baanee shaayii bunnaa jira. Innis qarshii 600 narra jira. Ammas ganama hunda gaafan gara biiroo deemu taaksii qarshii 5 kafala. Qarshiin taaksii qarshii 150 narra jira. Ammas yeroon kun yeroo barnootaati. Ijoollee kiyya barsiisuuf daftaraa fi qalama niin bitaa. Kanaaf isaaniif qarshii 1500 ga'a. Anamma waan tokko seeviin godhachuu hin danda'u. Jireenya amma keessa jirru seefiin taanaan siniika. Mana murtii deemnee akkasii koo kan fida qabaatu ta'e siniikaa kanan ala haasaa biraa hin barbaadu. Ana oduu baay'ee hin barbaadu amma kan inni sirraa barbaadu gatii lukkuu tokkooti. Gaafa duraa na fuutu gaafa kadhima na godhattu siin horadhaa siin jiraachisa siin danda'a jettee waadaa naaf seentu. Kana ta'uu baannaan ani heerumuuf hin deema abbaa qabeenyaa kan qabeenya qabutti hin heerumu. Siika kan jettu sodaata akkas hin qabu na hiikuu dandeessaa waan tokko rakkoon hin jiru. Ammas taanaan gatii lukkuu kanaa kanatu taanaan si wajjin hin jiraadha. Kana ta'uu baannaan kallattii mana murtii deemnee akka inni kanarraa boostu si gaafadha. Inimaa una hiikte waan gaarii naaf ta'e jireenya kiyya kophaa kan koo fi maatii kan koo wajjin ijoollee koo wajjin akka jiraannu taasifte. Beenu amma kallattii mana murtii deemu achittiin sirraa buusa. Kai adeemnu. Amma geenyeerra iddoo mana murtii osoo gara keessaa hin seenin gaabbiin sitti dhagamu hoo jiraate ammanaaf gaabbiin sitti dhagamu hin jiru taanaan walumaan hiiknee gallaa jechuudha. Kanarratti yaada tokko naaf kennite gara keessaa seennee abbaa murtii fi abbaa langaa wajjin dubbanna. Lakki ani waan gabuun qabu ati gaabbitee lukkuu ayyaana nuuf bita taanaan rakkoon qabu ani yaada kanarratti walii siif gala. Kana ta'uu baannaan anis ni deema atis ni deemta gargar ba'u murteessaan. Tole maaliif dhuftee maal si agarqaarru waan dhufteef nuuf himime rakkoon kee maalidha? Dabaree eeggachaa turtee amma dabareen si geenyaan seentee rakkoon kee maalime rakkoo kee naaf ibsi. Kabajamoo abbaa murtii jaarsa kiyyaanii walii koo dhufee ni kaa akkanarraa buustanii kallattii karaa mana murtiitiin keenya akkanarraa buufiin isin bira dhufe. Tole kophaa kee dhufte abbaan manaa kee ossa jira. Abbaa manaa kan kee fidii kottu isa waliin malee hin danda'amu kophaa hiikoon. Innis na wajjin dhufeera haala jira ni seensisa. Tole haati manaa kan keessa gaafii atamma dhiyeessa kana dhiyeessaa jirti. Kanaaf dhaddacha yeroo itti aanu irratti murtiin isiniif kan kennamu ta'a jechuudha. Yeroo itti aanu dhuftu jechuudha. Kanarraa kanumaan cufameera. Kabajamoo adde Hangaasu Tolosaa iyyanoon isin dhiyeeffattan iyyannoo dogongoraa fi dogongora guddaa of keessaa qabu waan ta'eef gaa'illi keessan kan hin diigamne ta'uu manni murtiin murteessee jira jechuudha. Kunis sababa obbo Abdiisaa
Dajanee abbaa warraa yookiin jaarsi kan kee rakkoo biraa sirraa hin qabne rakkoo hanqina maallaqaa fi hiyyummaa qofa waan iyyatteef kun gaa'ila kan hiiksisuu miti waan ta'eef kanumaan xumurree jirra. Galatooma.